jalqabarratti hangafoota oduu geediin mormituu Eertiraa Nihaamduu waajjira isaa Finfinnee jiru waajjira wiirtuu waraanaa fi fayyadamuuf karoora akka qabu beeksisan. Itoophiyaan hulaa galaanaa kan dhaabde dogongora nuyi hojjanneen jedhan qondaalli waraanaa duraanii Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal. Bulchaan Kaalifoorniyaa Gaavin Newsom qaraxa pirezidaantiin Doonaald Tiraamp yeroo yerootti labsaa jiru kan diinagdee addunyaa duubatti harkisuu eegale irratti himannaa eegaluu ibsan. Israa'el Gaazatti dhukaasa dhaabuuf Hamaas hidhannoo akka hiikkatu yaada dhiyeessite Hamaas fudhachuu dide. Du'a Qananii addunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddachaa seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorke. Addunyaa addeessaa biraa irraa naannoftuu kan lafarraa fagoo jirtu keessa lubbuu qabeessi jiraachuu akka danda'u ragaan akeekuu argamu saayintistoonni beeksisan. Ashama harkaa fuunee daawwattootaa fi dhageeffattoota toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetworkii fi pilaatfoormiiwwan akka Taaktookaa fi Telegiraama Feesbuukaa warreen hordofaa jirtan oduu keenya kaarraaf bal'inaaf qabannetti ceenaa nu wajjin turam. Sochii mormituu Eertiraa Birgeedii Nihaamaaduun waajjira isaa Finfinnee akka wiirtuu ajajaa waraanaatti fayyadamuuf kaayyeeffachuu hime. Sochii mormituu Eertiraa Birgeedii Nihaamadu jedhamuun beekamu waajjira isaa Finfinnee jiru akka wiirtuu ajajaa waraanaa isaatti fayyadamuuf karoora akka qabu beeksise. Warraaqsi mormituu Eertiraa Birgeedii Nihaamadu waajjirri isaa Finfinneetti bane gara fuulduraatti wiirtuulee waraanaa yoo hundeeffaman akka waajjira giddu galaatti akka tajaajilu hime. Sochiin mormii kun Itoophiyaatti wiirtuulee waraanaa fi dippiloomaasii qabaachuu akka danda'u beeksiseera. Lammiileen Eertiraa garee sochii Birgeedii Nihaamadu kanatti makaman mala ittiin wabii argatan mootummaa Itoophiyaa wajjin dubbachuu hooggansi sochii kanaa BBC'tti himaniiru. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii aangoo irraa buusuuf kan socho'u Birgeediin Nihaamadu Finfinnee naannoo 22 jedhamee waamamutti gamoo tokko irratti waajjira banee hojii kan jalqabsiise gurraandhala darbee ture. Viidiyoo sirna eebbaa waajjirichaa agarsiisuu irratti hoogganni Birgeedii Nihaamadu sochii kanaaf tarkaanfii murteessaa ta'uu himan. Sochii kana dura buutummaan namoota hoogganan keessaa tokko kan ta'an obbo Bayyanaa Gabra Egzaabeer waajjirichi sochii Birgeedii Nihaamadu bittinnaa'ee tureef wiirtuu itti wal argaa akka ta'u dubbataniiru. Birgeedii Nihaamaduun banamuu waajjira isaa kan beeksise dhaabbata mormituu Koongiraansii biyyaalessaa Eertiraa Affaar waliin ta'uun akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 19 2017 iddoo lammiileen Eertiraa argamanitti Finfinneetti kora geggeessuun baatii tokko boodaadha. Itti gaafatamaan dippiloomaasii sochii Birgeedii Nihaamadu obbo Bayyanaan sochii mormii biyyoota lixaatti adeemsifamaa ture biyyoota kan irraan addatti Itoophiyaa keessatti eegaluu BBC'tti himaniiru. Bakka buutonni sochii kanaa aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin haasaa taasisuu kan ibsan obbo Bayyanaan gaafiin mootummaa Itoophiyaaf dhiyeessines Eertiratti jijjiirama bu'uuraa fiduu barbaanna jedhaniiru. Oduu itti aanuun Itoophiyaan dogongora keenyaan ulaa galaanaa dhabde Jeneraal Yohaannis Gabra Masqaltuu dubbate. Itoophiyaa ulaa galaanaa kan dhabde dogongora nuyi hojjanneen jedhan qondaalli waraanaa duraanii Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yohaannis Gabra Masqal gaafiin ulaa galaanaa Itoophiyaa akka boombii awwaalamee guyyaa dhoohuu eeggatutti jedhan. Dogongorri seenaa dhalootaaf hanga bara 1993 Itoophiyaan galaana diimaatti balbala ishee banattee gadi bahuun ittiin ol galtii ture. Daldalaafis tahee buufata humna waraanaa galaanaarraaf yaaddoo hin qabdu ture. Itoophiyaan biyya guddoo gaanfa Afrikaa keessaa ji'oopolitiksii addunyaaf hedduu murteessituu taatee fi biyyoota gurguddaa addunyaa akka Ameerikaa fi Raashiyaaf akka tarsiimootti barbaadamtu ta'uun waggoota dheeraaf turteetti. Bara 1993 garuu Itoophiyaa fi uummata isheetti karra cufe.
Marichi Eertiraan walabummaa ishee labsuun Itiyoophiyaanis beekamtii kenniteefi. Geggeessitoonni Itiyoophiyaa yeroo sana Eertiraaf beekamtii kennuuf biyya guddoo gaanfa Afrikaatti balbala cufuun ulaa galaanaa malee hambisuuf yeroo hin fudhanne. Uummata miliyoona 120 olitti tilmaamamu hangaardhaatti mana hidhaa lafaan daanga'ee gochuun kaa'ee kan jiran muummichi ministeera Abiy Ahmedidha. Bara sana Eertiraan waraana waggaa 30 booda Itiyoophiyaa irra fottoquun walabummaa ishee waan labsatteef Itiyoophiyaan buufataalee doonii Masawaa fi Asab duraan fayyadamaa turte dhabde. Meeshaalee alaa galanii fi daldala hundaa % 90 ta'uuf Jibuutii irratti hirkachuun hanga ammaa geggeessiti. 1993 muummichi ministeera duraanii obbo Mallas Zeenaawii pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin mari'ataa erga turanii osoo yeroo hin fudhatin walabummaa Eertiraaf beekamtii kennan. Murtoon kun Itiyoophiyaatti karraa galaanaa cufee hambise. Paartilee mormituu dabalatee qaamolee adda addaa biyya keessaan murtoon kun qeeqamaa turus Mallas yeroo sana dursaa kan kenninu nageenyaaf jechuun Eertiraa waliin wal dhabdee biraa keessa galuu akka hin barbaanne himan. Ejjannoon Mallasii fi deeggartoota isaa yeroo sana Itiyoophiyaan daangaa Eertiraa keessa buufataalee jiran irratti murteessuuf aangoo seeraa qabeessa hin qabdu kan jedhu ture. Gama biraan kanneen qeeqa irratti dhiyeessaa turan ammoo Itiyoophiyaan ulaa galaanaa Asab akka fayyadamtuuf Eertiraan yoo eeyyamte bakka isaa Itiyoophiyaan ammoo walabummaa Eertiraaf beekamtii kennuu karaa dandeessisuun waliigaltichi geggeeffamuu qaba ture jechuun kaasaa turan. Paarlaamaa Itiyoophiyaa keessattis ajandaa guddaa ta'uun irra caalaa miseensa paartilee mormituu akka Profeesar Mararaa Guddinaa fi Lidatu Ayyaalaw fa'aa irraa ka'aa ture. Haa ta'u malee ergasii obbo Mallas Zeenaawii akka dhimma biyyaalessaa Itiyoophiyaatti dhimma ulaa galaanaa kaasanii hin beekani. Bara 2018 muummichi ministeera Abiy Ahmed yeroo gara aangootti dhufanidha gaafiin ulaa galaanaa argachuu kun akka haaraatti ka'uu kan jalqabe. Kaalifoorniyaan qaraxa Tiraamp irratti himannaa banuun US keessatti bulchiinsa jalqabaa taate. Bulchaan Kaalifoorniyaa Gavin Newsom qaraxa pirezidaantii Doonaald Tiraamp yeroo yerootti labsaa jiru kana diinagdee addunyaa duubatti harkisuu eegalee irratti himannaa eegaluu ibsan. Bulchiinsota US keessaa qaraxa Tiraamp irratti himannaa dhiyeessuu Kaalifoorniyaan kan jalqabaati. Tiraamp aangoo addaa labsii qaraxaa hojiirra oolchuuf isa gargaaru qabaachuu himannaan Kaalifoorniyaa kun aangoo pirezidaantichi himatu kana akkaan kan qorudha. Kaalifoorniyaan diinagdeedhaan addunyaa irraa 5ffaa irratti argamti. Bulchiinsota US kaanii fi biyyoota biroo hedduu caalti. Bulchiinsota US keessaa Kaalifoorniyaan madda manufaaktcharingii fi oomishaalee qonnaa ishee guddoodha. Qaraxi US labsaa jirtu kun madaallii daldala addunyaa sirreessa jedhee kan amanu White House himannaa irratti dhiyaate kana fudhatama dhabsiiseera. Gargaarsa yeroo balaa tasaa biyyaalessaa jedhamuun kan industirii Ameerikaa quucarsaa jiru furuuf tarkaanfii akka itti fufu ibse White House. Dubbi himaa White House Kuushiindasii bulchiinsi Kaalifoorniyaa yakkoota akkaan hammaataan rakkoo mana jireenyaa fi qaala'insa jireenyaaf furmaata barbaadu irratti xiyyeeffachuu dhiise tarkaanfii pirezidaantii Tiraamp daldala biyyattii guddisuuf fudhataa jiran dura dhaabbachaa jira jechuun himatan. Bulchaan Kaalifoorniyaa Gavin Newsom fi abbaan alangaa Wilii Galaa boonboontaa ibsa iddoo ooyiruu qonnaa guddicha tokkorraa wayitti kennan himannaa kana labsaniiru. Bulchiinsi Kaalifoorniyaa baatii ammajii irraa eegalee himata $15 Tiraamp irratti baneera. Amma bulchiinsi kun qaraxa dhibbeentaa 10 biyyoota addunyaa gara caalurraa kaa'amee fi dhibbeentaa 445 Chaayinaa kaa'ame mormuun kan jalqabaa ta'eera. Kun hubannoo keenya kaniifidha kan lammiilee Ameerikaa miliyoona 40 bakka buuneef jedhan bulchaan Kaalifoorniyaa kun. Oduu baha gidduu galaarraa immoo yaada dhukaasaa dhaabuuf Hamaas hidhannoo akka hiikkatu Israa'el dhiyeessite Hamaas dide.
Israa'el Gaazatti dhukaasaa dhaabuuf Hamaas hidhannoo akka hiikatu yaada dhiyeessite Hamaas fudhachuu dide. Qondaalli Filisxeem marii geggeeffamuu itti dhiyeenyaan beekan akka jedhanitti yaadii dhiyaate Israa'el waraana xumuruufis ta'e humna waraanaa Gaazaa keessaa baasuuf fedhii akka hin qabne kan agarsiisudha. Hamaas garuu Israa'el lola dhaabdee loltoota ishee Gaazaa keessaa kan baastu yoo ta'e lammiilee Israa'el harkaa qabu keessaa walakkaa gadi lakkisu barbaada. Israa'el duula waraanaa Gaazatti geggeessitu ittuma jirti. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN gama isaan rakkoon deeggarsaa namooma Gaazaa keessa jiru erga waraanni eegalee ji'a 18 keessatti sadarkaa hamaarra jiraachuu akeekkachiise. Israa'el deeggarsi namooma gahaatu jira jechuun akka Gaazaa hin seenne erga gootee torbaan jaha ta'eera. Ejensiiwwan UN garuu dubbiin Israa'el dharaa ta'uu himuun deeggarsa namoomaa dhorkuun seera namoomaa idil addunyaa cabsuu akka ta'e himu. Ministeerri muummee Israa'el ammoo deeggarsi namoomaa Gaazaa akka hin seenne dhorkuun Hamaas lammiilee butaman akka gadi lakkisu dhiibbaa gochuuf akka ta'e himan. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun US deemanii Tiraampii wajjin erga wal arganii guyyoota muraasaa booda Israa'el yaada dhukaasa dhaabuu haaraa biyyoota jaarsummaa ta'aniif dhiyeessite. Sana booda Kaliil Al-Hayyi jiila Hamaas qabachuun qondaalota tikaa Masrii wajjin wal arganii turan. Qondaalli Filisxeem dhimmichi itti dhiyeenyaan beekan BBCtti akka himanitti yaada Israa'el yaada dhukaasa dhaabuu haaraa dhiyeessiteen Israa'el dhiyeessite kana kufaa godhee jira. Israa'el Hamaas hidhannoo akka hiikkattu yaada jedhu bifa haaraan yaada dhukaasa dhaabuu keessatti dabalte. Dhiyeessuun ishee waraanni akka dhaabbatu akka hin barbaanne agarsiisa jechuun komatu qondaalli Filisxeem BBC'n dubbise kun. Lammiilee Israa'el harka Hamaasitti hafan lakkoofsa 59 akka ta'antu tilmaamama. Isaan keessaa kan lubbuun jiran 24 jedhama. Kibxata darbee ammoo sababa haleellaa Israa'el geggeessiteen loltoota isaa namoota butaman keessaa lammii Ameerikaa Eden Alexander jedhamu eegan wajjin qunnamtiin jalaa adda cituu beeksise Hamaas. Israa'el ammoo bakka lammiileen ishee butaman jiru jettee shakkitu haleeluu akka dhaabde himte. Sanbata darbee Hamaas loltuu Israa'el butamee harka isaa jiru tokko karaa viidiyoon dhiyeessee ture. Israa'el waraana dhaabdee guutumaan Gaazaa keessaa yoo baate lammiilee Israa'el butee hunda akka deebisu ibseera. Yeroon dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa dhumuu hordofee Israa'el Gaazatti deebitee waraana banuu hordofee Hamaas lammiilee Israa'el 5 gadi dhiisee yeroon dhukaasa dhaabuu akka dheeratu gaafatus Israa'el lola hin dhaabne. Misriin ammoo yaada dhukaasa dhaabuu haareffamee dhiyeessuun Hamaas ilaalaa akka jiru BBC maddeen isaarraa hubate. Gaazexaan Yidiyooz Ahiroonz jedhamu qondaala olaanaa Israa'el irraa odeeffannoo keessoo argachuu ibsuun akka gabaasetti torbaan 2 hanga 3 keessatti walii galteen dhukaasa dhaabuu ni jiraata jechuun gabaase. Gamaddi keenya BBCdha. Du'a Qananii Adunyaa ilaalchisee miidiyaaleen dhaddachaa seenanii akka hin gabaasne manni murtii federaalaa dhorke. Galmeen saaqamee daqiiqaawwan muraasaa booda miidiyaaleen dhaddachaa gadi dhiisanii akka ba'an taasifameera. Manni murtii federaalaa jalqaba ramaddii araadaatti dhaddachi beellama yeroo tokkoffaa du'a jaalallee weellisaa Andu'aalam gosa shamarree Qananii Adunyaan wal qabatee miidiyaaleen dhaddachaa seenanii akka hin gabaasne dhorke. Manni murtichaa bu'aa qorannoo poolisii dhageeffachuuf har'atti beellamee kan ture yommuu ta'u akkuma dhaddachi eegaleen poolisiin miidiyaalee dhaddacha irraa naaf yaa ittifaman jechuun iyyateera. Miidiyaaleen odeeffannoo sobaa tamsaasuun adeemsa qorannoo irratti dhiibbaa geessisaa jiru kan jedhu qorataan poolisii hawaasni ilaalcha dogongoraa akka qabaatu taasisaa jiru jedheera. Kanaafis miidiyaaleen dhaddacha akka hin seenne manni murtichaa jala murtii akka kennu gaafataniiru. Iyyataa poolisiin dhiyeesseen akka walii galan mana murtichaatti kan
himan abukaatoon weellisaa Andu'aalam Gosaa miidiyaaleen odeeffannoo dhaddachaa keessatti hin dubbatamne gabaasuun shakkamaa maatii shakkamaa fi isaan irratti dhiibbaa kan qabu ta'uu himan. Akka fakkeenyaattis odeeffannoowwan shakkamaan koonsartii akka dhiyeessuuf mirgi wabii yaa eegamuuf akkasumas abukaatoon shakkamaa yaadannoon guyyaa miidhamtuu Qananii Adunyaa harka koo jira jedheera jedhan kaasan. Yaada poolisiif abukaatoo kan dhageeffate manni murtichaa dhaddachaawwan kanaan dura turan irratti miidiyaalee karaa sirrii fi madaalawaa ta'een akka gabaasan ajaja dabarsuusaa yaadachiise. Itti aansuunis miidiyaaleen adeemsa qorannoof dhaddacha irratti dhiibbaa geessisaa jiru jechuun dhaddachi miidiyaaleef cufaa ta'ee akka deemsifamu jala murtii dabarseera. Miidiyaalee dhaddacha keessa turanis galmeen ilaallamee osoo hin xumuramin dhaddacha dhiisanii akka gadi ba'an ajajeera. Oduu xumuraatiin Adunyaa Addeessaa biraa irraa naannoftuu kan lafarraa fagoo jirtu keessa lubbuu qabeessee jiraachuu akka danda'u ragaan akeekuu argamuu saayintistoonni beeksisan. Gareen saayintistootaa kaambiriijii atiimosfeera pilaaneetii keetuu 18b jedhamu qorataa ture. Moleekiyuulii dachee kanaa irratti lubbuu qabeeyyii qofaan uumamuu danda'u adda baasuu beeksise. Pilaaneetii kanarraa wanti lubbuu jiraachisuu danda'u jiraachuu fi ragaan qabatamaa akka kanaa yeroo argamu kun yeroo lammataafi. Haa ta'u malee gareen qorattootaa kunii fi astiroonomoonni kaanis argannoo kana mirkaneessuuf ragaan dabalataa barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Yuunivarsiitii Kaambiriijii Inistituutii Astiroonomiitti geggeessaa qo'annoo kanaa kan ta'an Piroofeesar Nikkuu madhisuudhaan ragaa dabalataa wanta amma argatan kana mirkaneessuu yeroo gabaabaatti argachuuf abdiin jiraachuu himan. Kun ragaa jabaa garaasan lubbuun jiraachuu akeekuudha. Waggaa tokkoof lama keessatti kana mirkaneessuu dandeenya jechuu nan danda'a jedhan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii fi pilaatfoormiiwwan TikTokii, Telegiraamaa fi Feesbuukaa warreen hordofaa jirtan oduun keenya kaardhaaf qabannee kanuma hanga oduu biraa qabannee dhiyaannutti nagatti.